Kun Raadiyoo Sagalee Oromooti. Raadiyoon Sagalee Oromoo torbanitti guyyaa 3 wixata roobii fi sanbata galgala keessaa sa'a 7 hamma 7 walakkaatti kan isiniif darbu. Tamsaasni dambalii gabaabaa meetir baandii 16 yookaan kiiloo heerzii 17,850 fi karaa intarneetii oromovoice.org darbu kun amma jalqaba. Kun Raadiyoo Sagalee Oromooti. Dhaggeeffattoota keenya kabajamoo akkam jirtu? Harri Hamajjiijaa bara 2016 Tibbanaaf mala jireenyaati qophiin har'aaf qabnu. Tibbanaa keessatti diddaa barattoota Oromoo gaggeeffamaa jiru irratti kan xiyyeeffate qophii qabna. Qopheessaan mala jireenyaa immoo jibba gabrummaaf immoo jaalala bilisummaaf hiriira mormii gaggeessaa jiran jedhee iyyaafata. Deebii isaa qophicha keessaa argattu obsaan caqasa. Akkuma barame dursa kan dhiyaatu oduudha. Andalsee Odaajooti amma gara oduu har'aatti isin dabarsaa itti dhiyaatu. Akka mul'atan oduu isaati kanaaf qabnu si dhageessisaa Annaa Basaa Waqjiraati. Diddaan Oromoo roga adda addaatti ka'ee adeemaa jiru ammas akkumatti fufetti jira. Mootummaan gama isaatiin diddaa kana to'annaa jara oolcheera jedhee dhaadachaa jira. Haa ta'uti manneen barnootaa adda addaa keessatti barattoonni diddaa isaanii ibsuutti fufanii jiran. Guyyaa kaleessaa mana barumsaa sadarkaa tokkoffaa Gabra Gurraachaa kan Oromiyaa giddugala gara kaabaatti argamu keessatti barattoonni diddaa isaaniitti fufuun mootummaan Itoophiyaa barattoota Oromoo hidhuuf ajjeesuu akka dhaabu gaafataniiru. Kana malees uummata Oromoo tokko ta'ee diina isaa ajjeesaa jiru kan akka sarraa kaasu sirbaaf dhaadannoolee adda addaatiin dhageessisaa oolaniiru. Haaluma wal fakkaatuun diddaan kun Oromiyaa ba'aa Ciroo keessatti sitti fufeera. Qophii ispoortii sadarkaa biyyaatti qophaa'e irratti barattoonni diddaa isaanii sagalee guddaadhaan dhageessisuun akka ispoortichi addaan citu godhaniiru. Diddaan kun aanaalee garaagaraa keessattis haaluma wal fakkaatuun sagalee Oromoo dhageessisaa akka ole beekameera. Uummatillee barattoota waliin goruudhaan sagalee isaanii akka dhageessisaa jiranii fi lafti Oromoo yeroon itti saamamu dhaabbachuu qaba jedhaniiru. Diddaan kun Oromiyaa kibba ba'aa Oromiyaa kibbaa keessattis roga adda addaan itti fufee jira. Uummati waraqaalee adda addaa facaasuudhaan akkasumas mallattoo diddaa bakka argetti agarsiisuudhaan sagalee isaa dhageessisaa jiran. Kanneen salaatan, kanneen sagadan, kanneen gabaa deeman bakka itti wal ga'anitti mallattoo diddaa kan harka wal jala qaxxaamursiisan gochuudhaan deeggarsa barattootaa fi uummata Oromoof qaban mul'isaa jiran. Diddaan kun Oromiyaa lixaa keessattis itti fufee jira. Mootummaanis yeroo ammaa kana humna isaa gara sanatti guuraa jira. Keessaayyuu Daarimuu keessatti barattoonni gaaffii mirgaa waan kaasaniif humni milishaa naannoo jiruu fi humni agaazii wal ta'ee barattoota bittimsaa akka ture argameera. Karaa argatan hundatti fayyadamuun sagalee isaanii dhageessisaa akka turan oduun achirraa nu ga'ee hubachiiseera. Jimmaa keessattis haaluma wal fakkaatuun manneen barnootaa sadarkaa tokkoffaa lammaffaa adda addaa keessatti diddaan kun itti fufee akka jiru beekameera. Diddaa uummataa dhaabuudhaan mootummaan Itoophiyaa ammas humnoota tikaa fi humnoota waraanaa heddumminaan Oromiyaa keessatti bobbaasee akka jiru beekame. Bakka garaagaraatti namoota ijoo ta'anii fi diddaa kana qajeelchu jedhamanii shakkaman hidhuunis itti fufee jira. Oromiyaa kibba ba'aa Adaabbaa keessaa obbo Laallamaan kan hidhaman yoo ta'u, Oromiyaa giddugalaa keessaas barattoonni ijoo ta'an iddoo adda addaarraa qabanii hidhamaa jiran. Diddaadhaan kan wal qabate Yuunivarsiitii Adaamaa keessaa barattoonni ba'anii gara warraatti galaniiru. Yuunivarsiitiin Amboos yeroo ammaa kana onee akka jiru beekameera. Haaluma wal fakkaatuun yuunivarsiitiilee garaagaraa keessattis eegumsi jabaatee akka itti fufee jiru hubatameera. Humni addaa waraana bilisummaa Oromoo tika olaanaa mootummaa wayyaanee irratti tarkaanfii fudhachuu beeksise. Ajajji waraana bilisummaa Oromoo godina ba'aa akka beeksisetti humni addaa waraana bilisummaa Oromoo godina ba'aa amajjii 3 bara 2016 magaalaa Harar keessaa bakka Dakar jedhamutti basaasaaf tika olaanaa gartuu abbaa irree wayyaanee kan ta'e Haayiluu Gabrasaadiq irratti tarkaanfii xumuraa fudhateera. Humni addaa waraana bilisummaa Oromoo godina ba'aa tika olaanaa wayyaanee Haayiluu Gabrasaadiq irratti kan tarkaanfii fudhate konkolaataa inni ittiin deemaa ture hordofee dhaabsisuudhaan akka ta'e beekameera. Tiki wayyaanee kun waraqaa eenyummaa kan Itoophiyaa, Jibuutii, Sumaalilaandii fi Puuntilaand akka qabullee ragaan argame hubachiiseera. Ragaan argame akka ibsutti basaasti wayyaanee kun biyya keessaa fi biyyoota ragaa eenyummaatti qabu keessa naanna'uudhaan ilmaan Oromoo Oromummaan yookaan miseensa yookaan deeggartoota adda bilisummaa Oromooti jechuudhaan akka hidhaman, ukkaanfamaniif ajjeefamaniif yakka hiriyaan qabne raawwataa ture jedhameera. Ajajji waraana bilisummaa Oromoo godina ba'aa akka dabalee ibsetti
qabeenyaan tika wayyaanee kanarraa booji'ame shugguxii tokkoo fi maallaqni Itoophiyaa 19,000 dantaa bilisummaa Oromoof akka oolu taasifameera. Gama biraatiin humni addaa waraana bilisummaa Oromoo godina Bahaa amajjii 4 bara 2016 naannoo Qobbootti tarkaanfii hidhattoota wayyaanee irratti fudhateen 4 ajjeesuudhaan injifannoo akka galmeesse oduun achirraa nu ga'e addeesseera. Simpooziyemii waldaa qorannoo Oromoo bara 2016 mata duree dhimmoota maaster pilaanii fi diddaa Oromoo wal qabate irratti akka qophaa'e beekame. Beeksisti waldicharraa bahee akka hubachiisetti waldaan qorannoo Oromoo kun amajjii 16 bara 2016 Washington DC keessatti gaggeeffama. Simpooziyemii kanarratti waraqaaleen qorannoo 11 hayyoota Oromoo fi kan birootiin akka dhiyaatan hubatameera. Mata duree ijoon simpooziyemichaa immoo dhimmoota lafaa fi diddaa Oromootiin kan wal qabate ta'uun hubatamee jira. Waldaan qorannoo Oromoo jaarmiyaa ogeessotaa kan aadaa, seenaa, ilaalcha akkasumas hubannoo guddisuu fi qaruudhaaf hundeeffamedha. Waldichi erga hundeeffame waggaa 30ffaa keessa akka jirullee ragaan achirraa arganne hubachiiseera. Oduun sa'aatii kanaaf qabnu kanuma. Qophii keenya fi waliin nagaan nu tura. Qophii tibbanaa. Mootummaan Itoophiyaa pilaanii magaalaa Finfinnee fi godina addaa Oromiyaa kan baafatan misoomaafidha jedhee akkuma didetti jira. Kan ammoo kan morman qonnaan bultoonni, hojjettoonni fi barattoonni Oromoo immoo akkuma mormii isaanii dhageessisanitti akkuma ajjeefamanitti itti fufee jira wanti kun. Mootummaan Itoophiyaa kanam tokkootis haa ta'u tutaatiin ajjeesaa jira. Kun immoo sanyii balleessuu keessatti kan lakkaa'amudha jedhama. Pilaanii magaalaa Finfinnee yoo hojiirra oole dhuguma sanyii balleessuu jechisiisa. Nama tokkoon ajjeesanii goodaatti gatu fannisuun kun nama jumlaadhaan hidhuun kuniif ajjeesuun kun barattoota irratti tarkaanfiin hamaa akkasii fudhatamaa jiruun kun sanyii balleessaadha jedhama laata moo hin jedhamu ka jedhu irratti akka isaan ibsanuu kennaniif kan affeerre har'aleen waliin jiru jechuudha. Dr. Gidaachoo Teessoo Ameerikaa irraati. Mootummaan Itoophiyaa sanyii balleessaa jira kan isa jechisiisu ulaagaalee gara 15 addunyaa irratti beekaman innillee raawwataa jira jedhanii tokko hanga gara 10 himanii turan. Kurnafaarraati kaanee isa hafe mootummaan kun gochaa sanyii balleessaa Oromoo irratti raawwataa jira kan isa jechisiisu maal akka ta'e isaaf ilaallachuudha. Maarreen waliin turaan affeerraa keenyadha qophii tibbanaa keenya wajjiniini. Dr. Gidaachoo galatoomaa har'asi itti fufname. Kurnafaani karaa afurii qaba. Kurnaffaa jalatti namootumti miidhamanu uummanni otoo dhumuyyuu duguuginsi sanyiin irratti deemaa jira. Nu fixaa jira fixiinsadha jedhee namanu jechuudha. Yookaan gaazexeessitoonni lakkii kuni duguuginsa sanyii miti, kuni fixiinsa miti. Fixiinsi nama baay'ee akka aanolee fa'aatti, akka calanqoo fa'aatti, akka Ruwaandaa fa'aa keessatti raawwatame akkasitti namni baay'een dhumuu qaba jedhaniitu amanu jechuudha. Lakkii duguuginsa sanyii miti, jenosaayidii miti, jenosaayidiidha utuma jennu yeroo finna jechuudha. Ambaasaaddoroonnis akkas jedhu, gaazexeessonnis akkas jedhu, warri baratanis akkas jedhu garuu mootummaan sun adeemsa isaa keessatti sanyii fixaa duguugaa deema jechuudha. Inni karaa biraa ajjeechaadhuma guutummaatti yookaan fakkeenyaaf nama tokko yoo ajjeesa ta'e, yoo ukkaamsa ta'e, yoo mana hidhaatti terroraayizdii godhee akka uummanni biyya keessaa akka baqatu yoo godha ta'e, uummata baqatellee akka kunoo Dabbasaa Guyyoofaa kana fuudhee ukkaamsa yoo fide ta'e, waan akkasii kun nama tokkoyyuu haa ta'u, nama lamayyuu haa ta'u duguuginsa sanyiiti. Gruuppiidhaanis haa fixuu jechuudha. Inni karaa biraa sanyii buqqisuun qe'ee isaarraa buqqisuun ethnic cleansing eega jedhama ta'e jenosaayidii wajjiniin akka tokko ta'e namni baay'een hin beeku jechuudha. Qe'uma isaarraa sababii kamiinuu yoo buqqiste ta'e jenosaayidii irratti gaggeessite jechuudha. Karaa biraa kaayyoo uummataa buqqisuu fi ajjeessuu akka hin taane lallaba jechuudha. Amma waan isaan jedhan yoo uummanni hin jaalanne ta'e maaster pilaaniin kun hin hafaadhu. Yoo hin jaalanne ta'e jedha malee maaster pilaaniin namni baay'een jibbeera. Lubbuun nama amma kanarratti dhangala'eeraati nan dhaaban jenne amma yoo uummanni hin jaalanne ta'e jedhee sababa dhiyeessa beekta. Amma walitti qabanii deeggartoota isaanii walitti fidanii maaster pilaanii kana namni jaalateera jechisiisuuf. Namni jaalateeraaf hin jaalanne yoo ta'in namni lubbuun baay'ee nu darbe karoorri tokko namni kun lubbuun irratti darbe karoora ta'uufu seera miti jechuudha. Uummatuma gaaga'ame sana balaaleffachuu warra dhuunfaa, warra seexana, warra agaaninti, warra dhiphoo jedhanii balaaleffachuudha jechuudha. Kana jechuun karaa isa 11ffaa jechuudha. Isa sana guutaa jira jechuudha. Inni 12ffaa inni dhuma gara araaraatti harkisu lakkii
araaraan finna jedhaniitu akka dubbiin qabbanaa'u godha. Gaafa dubbiin qabbanaa'u ofiisaa isumanni jedhe karoora sana jirurra oolfata jechuudha. Karaa 13 fi 14 fi 15 immoo anatu itti dabale jechuudha. Irraa akkan hubadhee ilaaletti karaan inni 13ffaa jarri kuni tokkummaa biyyaan barbaadanii Oromiyaa addatti baasuufidha. Kanaaf diina biyyaa waan ta'aniif du'aniyyuu homaa miti jechuudha. Ilaali. Nam tokko fedhii Itoophiyaa ta'uu danda'u, fedhii Itoophiyaa dhiisuu danda'a. Mirga isaati. Garuu kanaaf jettee nama ajjeesuun mirkaneessuu hin dandeessu. Kanaafan ajjeesee jedha mootummaan kun. Mootummaan dargii gaafa warra yaappaa jedhee reezoon jedhee nama fixaa ture. Maaliif boossu isaan warra yaappaati saraabiyyoo teenya maalii akkasii jedhee himachaa ture jechuudha. Akkuma amma jarri kun himatan jechuudha. Haati ilmoo ishee gaafa dhaltu yaappaa jetteen dhaltu, shororkeessituu jetteen dhaltu, ilmoo koo jetteetu dhalte. Dhalasaa dhala koo jedhee Oromoo jedhee guddifata. Akkasitti jireenyi dhala namaa akkasitti jiraata malee mootummaan tokko lafaa ka'ee gara jabinaan ijoollee miillaan kophee gaaliillee hin qabne nama waa'ee dhuffatullee hin qabne ajjeese isa booda reeffa Oromoo birrii 1,000 bita jechuudha. Namni ufiinuu waan uffachiisu dhabee ufiinuu beela'ee ufiinuu biyyi beelaa jira. Isa kana nutti himuun soba akka ta'e hubachuutu irra jira jechuudha namni keenya. Inni karaa 14ffaa misooma guddina maaster pilaanii kana fakkaatanidha. Maaliif ajjeeste farra misoomaati. Guddina biyyaa waan hin jaalanneef ajjeese mucaa waggaa 9 jedhee nutti himuu danda'u. Dubartii ulfa ajjeese farra misoomaati jedhee nutti hima jechuudha. Ijoollee baratteen qubne ijoollee gorsaan deebisuu dandeessu. Otoo waan isaan badii godhanillee isaaniin rasaasaan garaa jabina tokkoon akkasittiin ajjeese akka bosonuun lafarraa fixaa jira jechuudha. Kanammoo itti gaafatama jalaa hin deebisanii ittuu akka uummanni ka'u godha. Ittuu akka namni dallanu godha malee mootummaan doofaan kun nama akkasitti fixee cal jedhee biyya sana qabatee jiraachuu akka hin dandeenye beekuutu irra jira. Hin bubbula ittuma dhufna. Salphina isaan ittiin dhufnaa jechuudha. Karaa 15ffaa inni dhumaa siifan gabaabsaa. Dimokiraasii sababeeffata jechuudha. Kuni goonaan dimokiraasiin hin jiru farra dimokiraasiitiin ajjeesedha. Farra sooshaalizimii jedhee ajjeesisaa ture. Farra aayidooloojii tokko kaawwate farra misoomaa jedhee karoora ufumasaa kaawwate sana. Ufiifuu waliisaan beekne sanaan lafa sana fudhachuuf jedhee qabeenya Oromoo fudhachuuf jedhee ittiin sababeeffateetu ajjeesa jechuudha. Maaliif ajjeefte? Farra dimokiraasiiti jarri dimokiraasiin jaallatanii kanaafan ajjeese. Isaan warra shororkeessitootaati kanaafan ajjeese jechuudha. Karaa 15tu jira yaabboleessa kottiin nama fixuudhaaf isaan himatan. Garuu mootummaan biyya lafaa kana irraa hin fudhatu. Namoonni hubatanis irraan fudhatan. Duguuggaa sanyii adeemsisaa jirti jechuudha. Sababni ati ittiin dhiyeessitee nama ajjeestu suni sababii gahaa miti. Nama ajjeesuun sababii kamiinuu dhorkaadha. Biyya shororkeessitee ufii kee ajjeestee ufii kee lafarraa fittee sababa kanaafan ajjeese jedhee mootummaan kun sababa tokko itti dhiyeeffatu tokko hin qabu. Kuni ragaan bira gahameera waan galmaa'eedha itti gaafatamaa nutis qabsoo keenya itti fufuun nurra jiraan jedhaani. Mee amma mootummaan kun pilaaniin haaraa magaalaa Finfinneef godina addaa Oromiyaa walitti hidhate kuni misoomaafidha jedheetu itti cichee dubbata. Uummanni garuu irratti dhumaa jiru. Mee misoomni inni fidu kun maali doktor? Akka mootummaan laalutti akka isin ilaaltanitti fi Oromoo mormaa jirutti immoo badii inni fidu gama hundumaan maal inni tuquu dandeessu akka namaa galutti? Misoomni kun eenyuuf misooma eenyuuf badiinsa ta'a isa jedhu ilaaluun nurra jira jechuudha. Warri lafa gurguratan, warri qubaan lakkaa'aman, warri tujaarri biyya sana keessa jiru keessumaayyuu warri aangoorra jiranii lafa sana gurguranii faaktoriitti fidanii waan adda addaa mana irratti ijaaranii misooma jechuu danda'u. Garuu misoomni achirratti dhufu Oromoo balleessee, qe'ee Oromoo balleessee, aadaa Oromoo buqqisee, tulluu Oromoo nageenya naannoo sana jireenya uumamaa sana balleessee, qabeenya uumamaa sana balleessee misoomni dhufu suni misooma hin jedhamu. Balleessaa duguuginsa sanyiin waan godhu malee misooma miti. Kaanoo kaane amma magaalli warri kaane urbanization jennee waamnu kuni gaafa Finfinneetti dhufu urbanization miti colonization ta'a. Duguuginsa sanyii yookaan immoo garboonfataa ta'a jechuudha. Maaliif gaaffii gaariidha. Finfinneen naannoo Oromoo keessa qubatteetti.
lafa Oromoo keessa qubattee akka jirtutti Finfinnee keessatti afaan Amaaraatu dubbatama. Aadaan biraatu jira. Gara fuulduraatti afaan Tigreeyyuu haa ta'u. Afaanuma waan fe'iyyuu haa ta'u achi keessatti afaanii fi aadaan jiru addadha. Gaafa babal'achaa deemu aadaan Oromoo afaan Oromoo immoo buqqisaa deema jechuudha. Urbanization hin jennu jechuudha. Amma fakkeenyaaf magaala London yoo babal'ina isaa ilaalle uummanni itti naanna'u afaan Ingilishii dubbata. Magaala Maqalee yoo ilaalle magaalli Maqalee keessi isaa afaan Tigree dubbata, alli isaas afaan Tigree dubbata jechuudha. Keessi isaas aadaa Tigree qaba, uummata Tigraay qaba, alli isaas aadaa uummata Tigraay qaba jechuudha. Yoo magaalli sun baadiyyaatti bal'ate magaalli fi baadiyyaa walitti makame uummanni sun nagaadhaan walitti makamuu danda'a. Aadaan isaanii hin badu, amantiin isaanii hin badu, afaan isaanii hin badu jechuudha. Garuu kan Finfinnee suni adda. Gaafa Finfinneen alatti bal'achaa deemu afaan biraa fudhatee tochi deema. Aadaa biraa, amantii biraa, seenaa biraa fudhatee tochi deema jechuudha. Seenaa tokko waliin hin qabanii, amantii tokko waliin hin qabanii, aadaa tokko wajjiniin hin qabanii jechuudha. Isumayyuu magaala keessatti akka jiraatanii godhu mootummaan sun akka isaan buqqa'anii deemanidhaan inni barbaadu. Buqqisee calma jedhee Oromoon dhumti lafa sanarra jiraachuu hin qabudha. Kuni duguuginsa sanyiidha. Uummanni biraan lafa sanarra jiraate maaliif Oromoo achirraa buqqisa? Lafa tokkittee kenneefillee yoo gurgurate namichi waan ittiin nyaatu waan qotaturraa fudhateera dirqamatti manuma ishee tokko hafteellee gurgurata tokko fudhateellee jechuudha. Isaan hin kennineefi garuu kuni sanyii Oromoo irratti xiyyeeffate partikularli Oromoo irratti waan xiyyeeffateeru waan ta'eef kuni Oromoon lafarraa ittiin waan duguugamu ta'eef magaalli suni duguuginsa sanyii adeemsisa jedhamu malee urbanization ta'e magaalli guddatan jedhamu jechuudha. Maaster pilaaniin suni waan inni jedhu waan biraadha. Karaa baaburaa Jibuutii gashuu misooma Jibuutii fi maaster pilaaniin Jibuutii wal faana hojjechuun nurra hin jiru. Waan isaan jedhani duraan maaster pilaanii sana nu gowwoomsuu barbaadu malee karaaf miti. Kan inni jedhu waggaa 10 keessatti harka 30 bal'isuu magaala. Waggaa immoo 25 keessatti immoo harka 50 bal'isuu nurra jiraa jedha. Harka 100 keessaa harka 50 bal'isuutu nurra jiraa jedha. Maappiin analaayiz goone sunis immoo fuudhee gaafa laallu isuma kanadha. Naannoo sana fuudhee magaalatti gashee misooma magaalaa godhee magaalummaa sana irratti bal'isee lafa irraa Oromoo irraa buqqisuudha kan nuti ilaalu. Waan isaan maaster pilaanii isaarratti giboochi jedhanii isaan afaan Amaaraatiin barreessan daayirektoonsii dubbisa ta'e የኢትዮጵያን የከተማ እድገት ደረጃ በ10 ዓመት ወደ 30 በመቶ በ25 ዓመት ደግሞ ወደ 50 በመቶ በማሳደግ የከተማው ክፍለ ኢኮኖሚ በአገሪቱ አጠቃላይ ኢኮኖሚ ህይወት ውስጥ ወሳኝ ስፍራ እንዲኖረው ማድረግ ኩሪ ጋፋ በለቱ ዱጉመዳ ኢሳኒፍ ቢሶመታ የቹር ለፈ ኦሮሞፍ ገሩ አርባናይዜሽን ኡመተ ቡቂሴ ሴና ቡቂሴ ዋንዴሙ ፊ ኩኒ በዲንሰ ደመለ ሚሶመ ሚቲ ኢሳን duraan kan jedhii kaaniru kun master plan isaanii isaan akka galiitti jedhanii akka kaayyoon master plan sanaa jedhanii barreessanii kaan kanadha kun. Dr. Gitaachoo teessoo Ameerikaa Teksaas irraa fayyaataa galatuma. Ayyee ulfaadhu galatoomi. Koya sarriti wala dami koya sarriti awan kenya kessa kuma kalamota kan kenni goda tuma modalota toli yo tuma tortori awan kenya kuma mal kalamota ormen kana duke ile sidarbata Sakoya sariti Sakoya sariti Wala dami sakoya sariti Wala dami sakoya sariti Barato tambo Kannel University Nakamte Pileka Kimbiti Simtani Najob Dambi Dolla Kitamis Kaptani Ebita Dam Sudaf Kirira Batani Wayana Nyatu Rasa Sandum Tani Sakoya Sariti
shakkoo yaa sariiti. Baladami shakkoo yaa sariiti. Baladami shakkoo yaa sariiti. Atiluun na deesse anaa nyaatun badde maqaashiitti nafne malkaashiitti nafne warqaa jala keesse donkilma koo jette ati goota deesse goota Oromoo deesse eeboo harka keesse lolilma koo jette shakkoo yaa sariiti shakkoo yaa sariiti. Akkam jirtu dhageeffatoota keenya. Kun sagantaa mala jireenyaati. Ani qopheessaan keessan Aliyyi Galatooti. Itti dhiyaadha. Jaalala bilisummaa immoo jibbinsa garbummaa namni hiriira bayaara biyyatti. Namni tokko bilisummaa yoo hin beekne garbummaa beeka. Garbummaa yoo hin beekne bilisummaa beeka. Tokkicha kophatti beekuu dandeetta? Bilisummaa garbummaa malee. Yookiin ammoo garbummaa bilisummaa malee. Garbummaallee kophatti beekuu ma dandeetta. Yoo wanti ati keessa dhalattee ati guddatte ka waan biraa argitee hin jirre taate garbummaa santu sii bilisumma. Yoo ammoo bilisummaa callaa argitee jiraatte garbummaan akka jiruu hin beektu jechuudha. Kun yoo amma qaccee lamaan jiraatte jechuudha. Biyya garbummaan akka waan waaqarraa kennameetitti namni amanee itti jiraatu keessatti garbummaanillee bilisumma. Biyya bilisaan jiraattu keessatti ammoo garbummaan akka jirtu namni baay'een hin beeku. Yoo seenaa dubbisee seenaa baratee waan deemurraa miidiyaarraa waan adda addaarraa dhaga'e malee namichi bilisummaa keessatti dhalatee guddate akkamitti waan kana malee namni jiraachuu danda'a jedhee bikka. Namni takka bilisummaa dhadhamee jennaan labuu garbummaa keessa jiraachuun hedduu itti ulfaata. Yookiin ammoo garbummaa keessaa bilisatti yoo ba'e jechuudha. Yookiin ammoo uduma bilisaa hin baane akka bilisa bahuu danda'u balbalti wayii yoo banamtee irraa saaqee arge waan qara guddisee sodaatee keessa hidhamee garbicha ta'ee jiraatu san takkumarraa saaqee hagam akka inni jabaa ta'e yoo takka arge namni lamuu deebi'eet achi keessa ofi cufeet saanduqa garbummaa san keessa ofi cufee taa'uun baay'ee isa ulfaataa jechuudha. Wanti garbummaa keessan nama hidhu amma garbicha ta'uun illee jira. Garbummaa jala jiraachuun illee jira. Garbicha ta'uun yoo ati akki itti jirtu sun akkuma silaa ati itti jiraachuu qabdu jetteet ati fudhattee jiraatte. Garbummaa jala jiraachuun ammoo namni tokko yookiin ammoo sabni tokko sirra dhufee qawween haa ta'uu qabeenyaan haa ta'uu waan wayitiin si tareeti gassi qabee akka ati isa jala jiraattu yoo si dirqisiise sun garbummaa jechuudha. Ati jalaa bayuuf mala adda addaa dhoofteeti. Humna inni qabu kan atillee horattee jalaa ba'uuf hodhaansa hin gootaa jechuudha. Ka biyya keenyaa kun ammoo baay'ee adda. Amma warri aangoorra jiran kunniin jijjiiraa waggaa 140 kana wal jijjiiraa butan kun yeroo duraan dhuman sun Oromoon qawwee hin qabuuf irra jiraatan. Irra dhaananiit, cabsaniit, fixaniit, aangoo qabatanii biyyallee maqaa Itoophiyaa jedhu itti baasaniit akkasitti biitti tun amantii isillee tokko, aadaa isillee tokko, uummanni isillee tokko jedhanii akkasitti himan jechuudha. Warri kuuwwan persentiin 80 ka ga'u wama kana keessatti daakkamee jechuudha. Akkuma yeroo juusii hojjetanii daakkameeti warrummaan noorzii dhufe kun waan maraa murteessee wanti kun asmaraa ka'eeti haga mooyyalee uummanni martuu tokko, aadaa isaa tokko, afaan isaa tokko jedhanii akkasitti kaayan jechuudha. Namni tokko kophaa isaa bilisallee hin bahu hin garboomullee. Kanaaf walitti qabameet akka amma Oromoo kana jechuun Oromoo waan taateef wuma fedhee ta'eeti. Amantii fedhe qabaadhu, eessaa dhufii haga fedhe bareedii haga fedhe dandeettii fedhe horadhu ati Oromoo taatee jennaan akka garbichaatti jiraachuu qabda jedheeti bikka jechuun warri aangoorra jiru jechuudha.
caftuu lamaa finfinnee biyyi tufaan akkamii gurgurama. Didi maaliif godaantaa godaanis yoo jedhanii ajjeesii irratti du'ii lafa kee lakkisini. Eenyu baashiitti gurmaa kan haala seenaa natti nuuf karoo keenya lafa aadaa fi seenaa galma keenya ganama. Gaaddisa tumaa seeraa feera caffeetu lamaa hiigumaan si tiksinaa nutis kaane tokkummaan. Kanaafi gurbaa barataa mooyyeedhaa eeggame booree baafata ilmi guddifachaan as galee maaf nutti ta'a silmi. Namni garbummaa jibbee immoo bilisummaa barbaadee ka jedhuufi lachuuyyu. Namni yeroo ammaa garbummaallee jibbee bilisummaallee barbaadeeti. Ka biyya keessatti fincileeti mirga ofii gaafataaru jechuudha. Yeroo bee garbummaa kamalee si jabaattu bilisummaan hedduu si mi'oofti. Kun qaraa ka bilisummaa achi fageessee arguu danda'u bilisummaan fagomaa itti urgoofti. Yeroo hucuuccaan jabaatu akkasuma warri bilisummaa fago argeet mi'aa isii maal akkasiin taate beeku waliin makamaa jechuudha. Kanaaf yeroo ammaatitti Oromoon hucuuccaan wanti inni jiraatuuf homaa dhabamu waan inni qara tanatu na hafe jedhullee isiillee waan jalaa balleessaaraniif jecha wanti inni irra dhaabateeti waan irra gaaru kana obsu harkaa badee jechuudha. Kanaaf namni ka'eeti garbummaallee jibbee bilisummaa malee homaa hiikkaan hin jiru waan jedheef bayeefi warri ammoo mootummaa Habashootaa warri amma irra jiru kun kana jechoon kun hedduu isaan rifachiisa. Eega hedduu isaan rifachiisa tarkaanfii gugurdaa kaqara isaan nurra fudhatan jettee ati eeddee hin jirre irra fudhatan jechuudha. Wanti amma dhalate nama hagana ajjeesuu kana waan guddaa jedhee namni Oromoo haalaalu malee yoo ummanni Oromoo itti dhiibee waa ofii fudhachuuf deeme jarrillee akkanumaan lafaa ka'anii hin deeman. Kanaaf ummanni Oromoo bilisummaa hin barbaada jedhee eega ka'e amma garbummaa deebuun hedduu rakkoo isaa ta'a. Maaliif namni si amanu amma eega kibbaa haga kaabaa dhiyaa haga bahaa Oromoon ka'e an bilisummaa barbaadaa garbummaan nagee jedheeti ummanni badhaa yaa'ee hagana baheen booda deebeeti akka duraa sanitti hin jiraadha yoo jedhe warri kun amanu. Tarkaanfiin ummata Oromoo irra fudhatamuu danda'u tarkaanfii gugurdaa ta'a jechuudha. Ka amma ta'amaaru kanaa olitti. Maaliif akka tilamuu deebiteeti waan kana gaafachuu hin dandeenye mootummaa kana sodaachisuu hin dandeenye salphisuu hin dandeenyetti tarkaanfii adda addaa irra fudhata jechuudha mootummaan garboonfataan jechuudha. Amaluma warra nama garboonfatuuti kun. Kanaaf ummanni takka eega bilisummaa hafuura bilisummaa akkana itti dhaga'ame ammaan booda duuba deebuun miidhaa guddaa. Filmaataa miti. Mala adda addaa istiraatejii adda addaa baasee ummanni akkaataa asirraa maal akka godhachuu qabu bilisummaa ofii fiduuf maal akka godhuu qabu akka gaaritti wal mari'atee malaan waan godhuu qabu tokko lamaan irratti dalaguun guddisee barbaachisa. Kana bilisummaa waan barbaadu callaaf utuu hin taane garbummattuu deebuun garbummaa armaan dura argee hin jirre olitti hamatu itti dhufaa jechuudha. Maaliif jara akka malee waan baarekseef akka malee waan sodaachiseef akka malee waan sochooseef jecha jarri cadhiftee akkanumaan deebaatii taa'aa homaa isin hin goonutti wannan jettu jechuudha. Ajjechaan hin jemme hammaataa hidhaan hin hammaataa diinagdee nama miidhuun hin hammaataa nama baqachiisuun nama ajjeesuun rakkoo adda addaatitu as deema jechuudha. Kanaaf ummanni kana beekeeti mala adda addaa dhaachuun guddisee barbaachisa. Kanaaf yeroon kun yeroo ummanni Oromoo garbummaa jibbeeti bilisummaa barbaadeeti qabsoo godhaaru hulee maratti fincilee ka'ala jirullee fincila biyya keessa deemaru san hin deeggara jedheeti biyya adda addaa keessaa hiriira godhaaru jechuudha. Dhumarratti dubbiin yoo jabaatte warri garbummaa laaffisuu hin mala. Garuu ummanni Oromoo bilisummaa waan barbaaduuf jecha bilisummaa ammoo warri bilisummaa Oromoo kennee hin danda'u ummata Oromootiif barbaadachuu qabaa jechuudha. Oromoo maa ussaa Oromoo maa calliftaa
yaa Oromoo maa calliftaa Oromoo maa uftaa osoo diinni qa'ee dhufee ilmaan nu biraachee yaa rabbi rakkina keenya beektu yaa kan sitti kannaan erga maaftaa Idera jawatini manu bofni sumni kamne tusuma jabasata tansani biya nyanja Oromo la ya elefa dinigna Oromo la ya elefa finne mi kamne dinelaju Oromo bishani mitidiga balani ko bishani mitidiga ne tumachae adotu didiga jabada Oromo funtu funtu Gaaffii barattoota gaaffii uummataa